Hayyeme sagaleen sirnaan oo simbira gaa ta'e tokko tokko naa barreessa. Sagaleen oo simbira gaa ta'e nagaama. Sagalee tokko tokko barreessa sagaleen sirriitti gaa taana. Na dhagaa jirtu. Tokko tokko naa barreessa sagaleen koo simbira gaa taanan sirnaan. Ayyee dhufaa jira jechuudha. Egaa yeroo dheeraa booda har'a walitti deebine baga nagaa walitti deebine jedha. Laayifii kana edda bara OMN'ti as hin deebine. Amma garuu haalli jiru namni baay'een bilbilaan haala amma deemaa jiru kanaan na gaggaafataa waan jiraniif isarratti yaaduma gaggabaabaa odeeffannoo walitti qaqqabanneet simbiraan ga'uudhaafi hayyee dansa bakka itti seenaa. Egaa akkuma beekamu har'a uummanni keenya xiqqoo ishii olola gaggeeffamaa jiruun afaan faajjii keessa akka seenan arge. Kanaafani gara laayifii kana dhufee waan takka takka odeeffannoo jiruu fi waan qulqulleeffatamuu qabu akka simbira ga'uufan dhufee inni guddaan kan jala muramee uummanni keenya kamiyyuu biyya keessaaf biyya alaatti hubachuu qabdan hubachuus qabu wanti jijjiirame hin jiru by the way. Wanti jijjiirame hin jiru jalqabas adeemsi gama Sinodoosii Oromiyaatiinis wanti deemaa jiru akka har'a miidiyaa jaraarraa afarfamaa jiru miti. Dubbiin warra by the way abukaattonni isaanis kan Sinodoosii Oromiyaa booressaan fas as keessatti argaan jira. Odeeffannoos isaan irraa walitti qabanne irraa mana murtiittis wanti ta'e wanti addaa wanti guddaa nama rifachiisu wanti raawwatame hin jiru. Inni kaani adeemsuma amma gara araaraatti dhufanii karaa nagaatiin marii haa godhanii suni nus waanuma deeggaraa turredha. Isaanis akka Sinodoosii Oromiyaatti fi akka sabaaf sablammoota haaraa kanatti isaa wajjiniinis yaada wal jijjiiraa turre jira. Haaluma sana adeemsuma sana malee wanti haaraa wanti uumame hin jiru. Karaa biraatiin jarri amma oduu amma afarsamaa jiru gama isaaniitiin akka injifannootti fudhatanii haasa'anii kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjiniin dura maasaraa mootummaa dhaqnee hin haasofnuu muummichi gara keenya dhufuu qabaa jedhanii falmaa turanii har'a garuu waamicha sana fudhatanii maasaraa mootummaa dhaqanii jechuudha. Tokko haalli amma isaan itti deemaa jiru kun akka isaan hin baafne hubataniiru. Lammaffaan achi dhaqanii yaaduma isaanii ibsatanii muummeenis waan keessa galuu danda'anii fi hin dandeenye adda baasanii rakkoo isaanii itti himatanii karaa araaraatiin fixaa kan jedhuun waan waliin haasa'an malee kana caala immoo uummata walirratti hin kakaasina kan jedhamu. Inni kun akka mootummaatti nageenya irratti itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef kanumatu itti himamee isuma ofii haasa'anii gadi ba'anii himatan sana Phaaphaasota sadan akka deebi'anii warra kaan immoo akka qoobiin yookaan immoo maaraqni isaan irraan fudhatamuu murtaa'e jedhanii miidiyaa isaaniitiin hedduu afarsaa jiranii akka waan injifannoo argataniidha. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed duraanis kan jedhan karaa nagaatiin rakkoo keessan hiikkadhaa jedhaniiru. Ammas immoo warra Sinodoosii haaraa kan Oromiyaaf sabaaf sablammootaa ganaa walitti waamanii isaanis ganaa haasa'u kophaatti jechuudha. Isaanis yaada isaanii qabatanii dhaqanii maasaraa mootummaatti muummee keenya wajjin haasa'u. Isaan kun waanuma ofii fudhatanii dhaqanii haasa'anii wacaa fi boo'icha danda'u akkuma danda'an beekamaadha. Isa kana fudhataniitu uummata isaanii biratti akka hin saalfanneef daddafanii oduu bireekingiidhaan maaliidhaan miidiyaa isaanii isaa oolan malee wanti haaraan irra gahame mariin karaa nagaatiin inni wajjin teenyee mari'anna jedhaniiru inni waan gaariidha.
Gasaan Sinodosii Oromiyaa Abuna Saawuroos fa'i immoo hoogganamu immoo ganaa isaanis deemaniit akkuma kana muummee wajjiniin edda haasaanii booda gara murteetti kan dhufan jechuudha. So isaan wanti kana irratti natti hin bilbiliina warri laayifii waan hin jiruuf warri bilbiltan marii kanarraa maal eegnaadha? Mariin kun maal fidee dhufaa? Waan amma itti deemaa jirurraa duuba nu deebisamoo caalmaatti nu cimsaa? Isa kana uummanni keenya kallattiin kan ilaallachuu qabu jechuudha. Abbootiin keenya qabatanii kan dhiyaatan gaaffiin isaanii gaaffii gurguddaa akka inni ta'e beekamaadha. Gaaffii sana fudhannaan wacaan wanti nuni atakaroodhaan wanti kaayyoo ammatti ka'ame kana dhuunfachuuf deemamu hin jiru jechuudha. Yoo baay'atee yoo wanni jedhe gaaffii 3 fi 4 qabatanii dhiyaatu jechuudha. Gaaffii 3 4 isaan qabatanii dhiyaatan kun tokkoffaan Sinodosii Oromiyaa beekamtii kennuudha. Lammata Phaaphaasota Episkooposoota amma muudamanii bakka isaanii qabatan kanaaf beekamtii kennuu jechuudha. Karaa biraatiin Sinodosiin Itoophiyaa keessatti immoo qooda Abbaa Saawuroos fa'aa qabachuu qaban, Abuna Saawuroos fa'aa qabachuu qaban inni sunis gaaffiidhaan waan dhiyaatuu fi isa fuulduratti amma ifa godhuu hin barbaadu. Gaaffii isaan dhiyeeffatan keessaa tokko waan ta'eef isa gaafa dhiyeeffatan rakkoo malee wanti kun ni hiikamaa jechuudha. Gaaffiiwwan kana deebiin kennamu taanaan ammuma haaluma jalqabame kanaan afaan isaanii uummanni keenya afaan isaatti tajaajilamu abbootii isaatiin tajaajilamuun mirga isaa waan ta'eef wanti dhaabus wanti duubatti deebisus hin jiru jechuudha. Kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis keessa kallattiidhaan seenee kana gochuu hin danda'u. Wanti isaan sababni isaan yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii kana gochuu hin dandeenyu isaan jedhaniif kanuma jechuudha. Mariin akka hiikamu jechuudha. Mariin hiikamnee wantoonni kun hin dhugooma taanaan qabsoon uummata keenyaa galma ga'ee jechuudha. Kanaaf wanti amma isaan sabbarzeenaadhaan uummata keenya afaan faajjii uumuudhaaf amma isaan godhaa jiran tokkummaa uummatni kun isaan rifachiiseera biyya keessaa biyya alaatti. Haala amma deemaa jiruuni uummanni keenya tokko ta'eera. Gaaffii isaa yeroo dheeraatti saamicha gara kamaan irra gahaa turetu gaaffii isaatu deebi'aa jira waan ta'eef keessaaf duwwaan tokkummaa Oromoo akka inni uume beekameera. Kun immoo isaan rifachiiseera jechuudha. Kanaaf uummanni keenya amma propagaandaa gama hundaatiin deemu dhiistanii akkuma kanaan duraatti deeggarsi Sinodosii haaraa kanaaf amma wal bira dhaabbachuu keessaa duwwaan wal hubannaadhaan bilchinaan nagaa buusuudhaan bakka isaan deemanitti bira dhaabbachuudhaan humnoonni nageenyaa yeroo isaan nagaa eegsisuudhaaf socho'an isaaniif haala mijeessuudhaan akkuma kanaan dura godhamaa turetti deemuudha jechuudha. Waa hunduma goodaa baafanii akkasiin jennee haasa'uu hin dandeenyu garuu akkatti wal hubannee deemuun dirqama jechuudha. Biyya keessas biyya alaas uummanni keenya jiru jechuudha. Kun gaaffii waggaa dheeraa uummanni keenya gaaffiin keenya ifadha. Abbootii keenyaa fi afaan keenyaan Oromiyaa keessattuu nuti warri hordoftoonni Ortodoksii tajaajilamuu qabnaadha. Gaaffiin keenya ifadha jechuudha. Please natti bilbilinaa warri bilbilaa jirtan laayifiirra waan hin jiruuf jechuudha. Inni kan biraa waa'ee mana murtii odeeffannoo amma galgala kana dhaga'een akka isaan itti labsan sanatti miti jechuudha. Innis akkuma waan injifannoo guddaa argatanitti labsaa turanii inni sunis dogoggora jechuudha. Waa takka of keessaan qabu. Guyyaa afurii fi nu har'ii fi boruu fi iftaan qidaameef dilbata sanbata xiqqaa fi dilbata hanga hojjalamaatti yookaan immoo hanga kibxataatti bakka Sinodosiin Oromiyaa amma qabatee jiru kana qabatee jiru akka qabatee turu. Baay'ee hundi isaa qabatameera. Uummanni keenya wanti beekuu qabu simannaatu hafe malee bakki hundumtuu harka isaanii galee jira. Bakka hundumatti wal harkaa fuudhinsa godhaniiru. Garuu oofishaalii deemanii simannaa uummata wajjiniin wal arganii uummata isaanii taasanii waliin gammachuu qaban dabarsuu qofa iddoo tokko tokkotti hafee jechuudha. Amma silaa boruu Ambootti kan
Uummanni akka malee qophaa'ee jiru haaluma amma marii eegalame kanarraa kan ka'eet milkaa'ina fee inni itti fufaa jechuudha. Inni sun bakki qabatan kana qabatanii edda turanii booda haala amma abukaattonni isaanii dhiyeessaniin murteen gara fuulduraatti kan kennamu. Abbootiin seeraas guutuu hin turre orkiis kaa'uu hin danda'anii garuu yeroo kaa'anii beellama kennanii jechuudha. Hamma sanatti turaatii bakka haaraa iddoon qabatamne yoo jiraate akka turuudha. Isa dura iddoo warri episkooposonni yookaan immoo warri paappaasonni amma lallaba bakka hundarraa fudhatan sana isaan bulchiinsa itti fufa jechuudha. Wanti geeddaramu hin jiru, wanti geeddarames hin jiru. Manni murtiis wanti orkee wanti geeddare hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya afaan faajjii keessa odoo hin galle haalli hojjetamaa jiru wal hubannoodhaani. Wanti deemaa jiru wal hubannoodhaani. Uummanni keenyas haalaan keessaaf duubaan wal hubatee jira. Injifannoon isaan jedhanii gama hundaan labsan waa takka illee hin jiru. Wanti geeddarames hin jiru. Isa kana hubadhaatii boo'icha isaanii fi waca isaaniif gurra hin laatiinaa. Qaamota ilaallatu duukaa dhaabbadhaa. Tokkummaa keessaaf duubaan argitanii utoo ta'e dura mootummaatu harka keessaa qaba jedhanii muummichi keenya gadi ba'anii ani dhimma amantii keessa seenee uummata Oromootiin warra hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromootiin afaan keessanii fi abbootii keessaniin hin tajaajilaminaa jedhee ajaja kennuu hin danda'u jedhanii ibsa ifatti kennanii hanga ammaa kan balaaleffachaa turaniifis kanuma. Inni kun wanti jijjiirame takka illee hin jiru. Isaan wanti isaan gochuu qaban akka mootummaatti nageenya eeguu, naannoo eeguu, akka nagaan hin boorofne eegsisuudha. Keessa galanii ammas immoo karaa nagaa fixadhaan haaluma ammas ni hime kana kan gaaffiin qophaa'ee jirus naanna'ee warri Sinodosii haaraa Oromiyaa fi sabaaf sablammootaas dhumarratti karaa nagaa akka dhumuu barbaadu isaanis. Gaaffiin isaanii karaa nagaa deebinaan gaaffii tajaajila afaanii tajaajila abbootii isaaniitiin tajaajilamuu uummata Oromoo keessattuu amantii hordoftoota amantii Ortodoksii biratti kun deebi'ee Sinodosiin Oromiyaan mirkanoofnaani wanti jeequmsa keessa galchuus hin jiru. Gaaffiin lafa taa'ee jira. Gaaffiin kun sirnaan dhiyaata. Isarratti yoo walii galame akkaataa sanaan deemama. Yoo isarratti walii galamuu baate immoo uummanni keenya karumatti deemu irratti akkaataa kanaan deema. Kanaaf afaan faajjii keessan seeninaa kanadha. Wanti deemaa jiru wanti kun kaayyoo qaba. Waan hojjetameef jira. Gaaffii uummata keenya bara dheeraati. Jarri bakka danda'an hundatti jeequmsa kaasanii waan kana gufachiisuudha kan barbaadanii. Nummoo amma danda'ametti nageenya warra humnoota nageenyaa bira dhaabbannee mootummaa bira dhaabbannee nageenya mirkaneessuudhaan qajeelfama mootummaan keessattuu karaa jeequmsa akka hin kaanetti mootummaan dhimma amantii keessa hin galu garuu immoo akka nagaan hin boorofne waan godhuuf isarratti humnoota nageenyaa keenya bira mootummaa keenya bira dhaabbannee waan yaannu sana bakka yaannu sana akka geenyu akkaataa kanaan akka hojjennu kanuma isinii ibsuu barbaade namoota baay'eetu yaadda'ee galgala kana afaan faajjii isaan dhuumaa turaniin jeeqamee akkas jedhamee dhiifama gaafadhaa jedhanii qoobii keessan buusaa jedhamee kana jedhamee jedhanii waan isaan barreessaa turan hundumtuu kijiba takkallee sana keessa wanti seenamee haasa'ame takkallee hin jiru keessa seenamees immoo haasa'amuu hin danda'u kana kan waliin haasa'u jara lamaan qaama lamaan Sinodosii haaraa fi Sinodosii jiru sanatu wal faana taa'ee haasa'ee wanni jedha garuu nageenya hin jeeqinaa inumaayyuu warra tokko tokkoof achi keessa jiran maqaa dha'uun barbaadu akeekkachiifni gama mootummaatiin kennameef jeequmsa kaasuuf mootummaan gama hundaan itti deemaa jira warra jeequmsa kaasuuf jedhus warri to'atamanis hedduudha baay'ee ijoolleen warri okatanis jiru amma feesbuukii irraayyuu warri badan jiru akka marataa baay'een isaanii badaniiru. So olaantummaan seeraa mootummaan kabachiisuu itti fufa jechuudha. Kanaaf qophii gahaa akka godhes quba qabna. Wanti nama yaaddessu hin jiru. Wanti duubatti nama deebisu hin jiru. Wanti gama keenyaan keessattuu tokkummaa Oromoo laaffisuus hin jiru.
haalli hojjetamaa jiru hedduu kan nama gammachiisudha. Haaluma kanatti fufna tokkummaan keenya haa jabaatu. Keessattuu warri biyya alaa jirtanis gara biyyaatti dhuftanii kana booda waan hojjechuu dandeessan, waan uummata keessan gargaaruu dandeessan warri keessaa dhufaa jirtanii ammatti ibsuullee hubanne. Kanaaf warri haftanis dhuftanii biyya keessan irratti uummata keessan gargaaru, tajaajilu, waan hafeetti guuttachaa deemu akkaataa kanaan wal bira dhaabbachuutu gaariidha. Kanuma wanti jiru kanaaf afaan faajjii keessan seeniina wanti geeddarame hin jiru. Kanuma nagaan bulaa, horaa bulaa kanuma isin ibsuuf dhufee fayyaa ta'a.